Rabbi in dhaga'ame ani yaa Rabbi kennaa kana abdusee godheedhaa du'aa godha. Gizee tokko hundi keessan warri shamarranis yaa Rabbi ijoollettiin kun wal biraa bareeddi jedhati du'aa godha. Abduseen kan kennaa ta'uu qaba. Kennaan kan abdusee ta'uu qabadhaa du'aa godha. Abdusee koo ummanni du'aa inaa gochuu dide dhugaa dubbachuudhaaf. Ummanni du'aa godhaan jira. Nama tokkittii qofatu Rabbi waliif isin godhuedha. Meerkurii hundi keessanuu galatooma warri du'aa godhaa jirtan dhugaa Rabbi. Jara keenyaan faarfannaa qaatan dhiise bar. Faarfannaa warri jettan yeroo tokko natti tolee jennaan dhaggeeffataan ture amma immoo bakka kalaas hin ta'u manaamin erga jedhee yaadni baay'ate qaatan dhiise bar. Annama amantaa koo baay'ee jaallatudha. Faarfannaa afaan Oromooti sanuu Amaariffaa miti. Hin ta'u dhiise erga jedhanii rakkoon qabu kalaas akka amantiitti rakkoo qaba waan ta'eef jedhee dhiise. Abdusee faarfannaa manaamin hin jedhina. Nama wama tokko qabatanii duukan deemina. Hundi keenya yoo amantii mataa meeriin Abdusee Rabbiin tokko sina godhu du'aa inaa godha. Galatoomi nu meeri Rabbiin illee siifis jaartii keessii dheengadanii kaa godhatte walitti sina fidu. Tokko sina godhu asillee bareeda ko. Abshir. Tokko nu gaabar. Ati jarjartee yoo siisan otuun fuudhinni fi kana amma jaallachuu keetu badee amma baga dhiiftee keessaa baate. Wallahi du'aa godhaa fi nu meeriidhaa jaartii dheengadanii kaa godhate akka Rabbiin jabbaatee walitti fuudhee ilma walirraa dhalchisiisuudha. Wallahi an du'aa godhaaf. Sillee Rabbiin intalattii ji'a 8 dura ni kaa godhatte sanas jabaatee walitti sin fuudhee ilma walirraa dhalchanii arguun fedha mangisti jabaadha. Ay itti dawwalanii immoo cobsiisan kunoo kennaa itti dawwalan miqqinyoonni. Wallahi warri kennaatti dawwaltanii akkas gootan. No jechuun warri kennaatti dawwaltan maaloo ittiin dawwalinaa ka maali wanta akkanaa gaarii miti. Numeeri sitti dawwalaadha dhaqee messengerii moo waasaappiidhaan. Numeeri hadhaan booda jaartii tiyyarraa harka kee kaafadhu. Feesbuukii si deebisiif. Wallahi yoo didde immoo jaartii kee kan itti dhiyoo. Jaartii kee kan itti dhiyoo kana ni kaa godhatte barbaada. Akkasiin jirtu haddadha akkasiin ni kaarraa buuftee hiiktuun godhaan naamana imanuun as fattaallu. Numeeri jaartii tiyya feesbuukii si deebisi atis jireenya kee jiraadhu nu lachanuu jaartii keenya qabannee jiraannu jireenya mataa keenya. Warabbal ka'ee dhaamsa obbolummaati kun. Eenyu sitti dawwalee ka'e kenna? Sitti dawwalee ka'e kenna? Maamu jabbeekaa namatti bilbilanii irraa nama baasu wallahi an bilbilanii naganaan jedhanii hin beekne. Wallahi tokko bilooka godhama bilooka godhee dhufe. No ajaja sadhumaan itti dabarsee ka'e numeeriitti maaliif gurbaan mucaa jimmaati nama gaariidha hin dhagaa hidheetani gorsa koo numeerii kennaan kana booda jaartii tiyya yoo Rabbi jedhe uummanni du'aa inuu godhatee jira. Feesbuukis deebisi. Okay. Kenna. Waye. Ati waa tokko si gaafadha. Amma jecha dhugaatii keessaan si gaafachuun illee wayyaa asirratti yoon si gaafadhantinidha. Amma gaafa siin kan kee taate feesbuukii siinatu sii kennaa sitti kenna jedhee numeeriini. Feesbuukii sanarraa wanti itti barbaaddu maaltu jira? Anama feesbuukii koosaa Abdusee Sarbiyaa jedhu maqaa kan keetti sii jijjiirensii kana yoo dirqam fooloo guddaa barbaaddu.
Feesbuukii sana irraa wanti itti barbaaddu jira. Addaan booda akka feesbuukii sana irraan fattee fudhuu maqaa keetti jijjiirradhu jettuun hin fedhu. Haa fudhatu har'aan booda dhimma feesbuukii sanaan kaasin ammas dhaqeetaniin feesbuukii kee haaraa sana sheersii godhee sii guddisa. Feesbuukii sana dhiisi. Yoo dhuguma jaartii tiyya taate kana booda dhimma feesbuukii sana cufna asuma irratti. Wallaahi cufuu qabna. Waa tokko si fooloos ta'e namoonni achirratti si barbaadan kunoo asii dhaqanii fooloosa haaraa si haa godhanu. Yeeraaseshin hiyootiin jabbare jireenya keenyatti seenna bannaati. Ishiin haa jedhi bareedduu. Jireenya keenya hin jeeqin gaa sababa feesbuukii sana aannan hinaafa waan ta'eef hinaaffaan qaba laalamma kana boodaas. Ishee Ani dhiisa si jalqabbaree fiilmaaf haasa'e kan dirree as bakka uummanni qoy asiin ergaa tokkoon dabarsaa fi asiin ofumaaf haasa'u bar wallaahi no anu doon haasa'e nuuf yaasa uummanni. no ergaa tokkoon dabarsaa fi afootu lillaa sii jennee jirra nuti bultii keenya jalqabnee jirra. Kana booda dhimma feesbuukii fi waa'ee keenyaatti hin seenini yoo barbaadde maqaa kan keetti jijjiirradhu fudhadhu afootu lillaa paasoordi intini lakkoofsa kan keetti galfadhu an feesbuukii kan biraa nan banaaf kan kuma dhibba qabu jaartii tiyyaaf irraa naa bu'a. Namni tokko ajandaa kanaan kana booda waa'ee kennaa dubbachuu keessan hin fedhu. Isin jireenya mataa isii na wajjin jalqabdee jirti. Oromoo baga gammaddan. Baga gammaddanii hundi keessanuu feesbuukii ittanii ajandaan godhina. Jaartiin tiyya kana booda akkasiin nama tokkoon hamanattu hin fedhu. Amma dhaqeen piroofaayilii irra godhadhaa feesbuukii irraa sii bahee. Feesbuukii kiyya irra kennaa godhadhaa. Tiiktookii kiyya jala sentiniin godhadha. Garuu abduu Abdii. wal fuudhee feesbuuka kun hin fudhataa? No an cinqii kasiin qaban si nama na waan ta'eef yoo nuti ila siluma waa siimuu kenna. Dhugaan sii maami yoo lakkii feesbuukiin dirqama walii kennamuu qaba wal intinii taate anis keensii kenna atis koonaa kennuudha walii namannuudha jechuudha. Yoommoo wal amanna ta'e jaalalli bar wal amantaadhaan ta'a malee feesbuukii fuudhaniif minaaminiif miti. An dhugaan jaalala sii kenninaan otuu dhiirri meeqa makiinaa meeqa fidee si jala qabee ati ana dhiifte na hitu. Dirqama feesbuukii sirkaa fuudheetaniin dirqiidhaan koosi godhaan hin ta'u. Yoo ati jaalala kennuu hin dandeenye feesbuukii miti otuu ilmoo sirkaa qabaatte shamarree si jaallachuu hin dandeessu. Dirqama feesbuukii si waan hin qabuuf na jaallattiin hin ta'u. Ilmi dhiiraa kan inni shamarran amansiisuu danda'u jaalala kennee fi akkasiin isa malee nama biraan jaallanne gochuudhaan malee feesbuukii fuudhee an feesbuukii sirkaa fuudheef na jaallatti jechuudha soba. Kanaaf anamma yoo kaatee kiyya taate feesbuukii kennaa kenni yoo dhuguma na jaallatte dheessin as shaggaru. Jaalalan siif kennaa jaalalli si jaalladhu sun kan namaatii ol ta'e akkati ana qofitti narratti nama tokko hin jaallanne si gochuudha malee feesbuukii kee fuuchuun jaalala nuuf hin ta'u. Atis feesbuukii koo fuutee na eeguun mana hidhaa wal galchuu yoo ta'e firiidamii wal dhowwuu malee jaalala walii kennuun ta'u jaalalaan wal amansiifna. Dirqii feesbuukii kennii maaloo kennii bilbila kee eenyuun dawwalee jecheedhu tanaan wal cinquun qabna. Firiidam jaalalatti amanna nuti akka faranjii ta'uu qabna. Okay? Dubartoota maal dhaabda garuu abduuse qoosa jirra isa dhugaa dubartoota maal dhaabda jechuun ammaati abduuse miseenjanii keessa waa hedduu jiraachuu danda'a. Akkiitti namni hundumtuu qoosa dhaabis waan hedduu walii erguu danda'a. Kana wal qabsiisaan alhamdulillah inni hin arga feesbuuka koo wallaahi ani waan hin taane nama wajjin naasu waan hin taane irree natti hin ergani waan hin taane irree namatti hin ergan alhamdulillah kana kanatti nama jabduudha. Isa dhugaa dubbachuu. Yaa ansin beeka fuula dubartii jabduu. Dhugaawwan akkanaatti odoo dhufatee. Ilaal yaa shamarran keenya yaa dhiirota keenya jaalalli feesbuukii kennii maaloodhaan otoo hin taane yoo dhuguma wal jaallatan ta'e wal amantan ta'e isiinis akkasiin siif amanamtee si qofittii jaallattu yoo ta'e sirriitti jaalala kenniif. Dubartiin jaalala argannaan akka nama sangaa yookiin sanaagaa soogidda argateef. Dubartiin jaalaluma qofa feeti malee eegumsa cinqii itti modduu kanaan na shakkaa kun na amanaa wal shakkuun emuyyuu barbaachisu. Firiidamii walii kennitee jaalalaan wal injifachuutu bultii bareeda namaa kenna. Atis anama fakkeenyaaf gaa tokko mudannoo tokkoon sima mucaa tokko jaalladheetan yoo dhuguma na jaallatte feesbuukii kan kennaa kenniin jedheen an qalbiifan jedheen takkaas feesbuukii naman gaafadha ayyee jettee natti kennite. Hin galu dhal jedheetu na bira haa ta'uun jedhe. Gaaf tokko qalqalle'ee nyaata wayi beelee hojjetadhee nyaata sana hojjetadhee qopheeffadhee lafa kaa'ee keetan dhaqee akkana jedhee gaafa miiseen jira akkana gasseenuu barreeffama wayii arga miiseen jira irratti barreeffama isiin namaa wajjiniin qalbii fi isa ta'u walumaan haasofte. Nyaanni sila hojjetadhee nyaachuudhaa ka'e asumaan jedhee ol na guure waan inni si jaalladhuudhaaf hinaaffaa keessa jechuudha. Maaliif dhaqanii waan hin taane jarri maali namni tokko hiriyaa wafiitiin isin haasa'aa waan hin taane argitee bultii ofii aarii keessa of galchuudha.
amantii maal jedha itti ilaaltee of aarsita bultiitu wal balleessa bara amma dhayxee feesbuukii wal ilaaluun jaalala dabalaa otoo hin taane bultii walii diiga si aarsa waanuma qoosaa namni haasa'u kana waan jaalatuuf itti naaftee bultii kan kee diigde wal amanuutu caala malee feesbuukii wal isaa fuudhanii waan hin taane dhaqanii achitti wal ilaalanii aaranii wal caqacaqaa ooluun gaarii miti jaalalaan waliin injifadhaa malee feesbuukii kee kennii feesbuukii koo kennii namni yoo waan amala badaa qabaate feesbuukii kana sitti kennee kan biraatiin janajjana bara kana fa'i immoo feesbuukii wal hirkaa fuudhanii walidhanii taa'uun eessatti jira. Kan biraatiin wal janajjana namni waa janjanaa suusii qaba yoo ta'e. Kanaaf jaalala qofa walii kenna. Waliif amanamaa malee waan akkasii bilbila kan ta'e kennii keessa galeen suuraa eenyu wasa. Akkuma koo kenne meeshaa akkee kenne nan laala hin jedhu anuu barbaayi. Miskiinummaan kutti galaafata bar wallaahi. Namni na amanuu malee ani nama qabeessisu. Yaa kanaaf kanaaf qashtii koo jaalalatti amanii jinjanaan hin nafaane muudii hin corrobne muudii corrobne adeemsisaa jirtedha. Ante sauye ta'u kamistee laa ejjiinansa koomintii kanaatiin barreessina. Maalo ijoollee warri maqaa keessan ebeluu jimmaa ebeluu aggaaroo jettanu dhiisaa doktora keessan kabaja ijoolleen abbaa jifaar ijoolleen sanyii mootii nama arrabsuun qabdu koomentii jala maaliif dhugaadha ijoolleen keenya baay'een isaanii abbaan jifaar rabbiin nama jannataa isaana godhu namoota baay'ee farda eegsifachuudhaaf buna funaansifachuudhaaf ga'oo hiisifachuuf fidanii nu keessatti lafa kennanii fi akkasiin lafa fudhattee sangaa eegdee waan meeqatu godhaniiru rabbiin nama jannataa sana godhu. Afaan Oromoo barteetti ijoolleen nu keessatti dhalatte kun Dabuubirraa, Guraageerraa, Silteerraa ijoollee baay'ee dhuftee intini goote. Sababa kanaaf har'a warri amma afaan Oromoo banatee maqaa aggaaroo ebeluu maalii jedha maqaa jimmaatiin nama arrabsiisu kun ijoollee jimmaa Oromoo qulqulluu warra sanyii mootii otoo hin taane warra abbaan jifaar buna funaansifachuudhaaf farda isaanii harkiftee ulee qabdee duukaa deemtuuf fidanii lafa kennanii fi wal hortee afaan Oromoo barte kun maqaa jimmaa balleessaa jirti. Kanaaf falmadhaa ijoolleen jimmaa warri Oromoo qulqulluu taatan guddifachaan nu keessa dhufte kun jabaa ofii kabajuun beektu. Amma laal fakkeenyaaf Abdusseen akka jimmaatti qabsoodhaanis ta'ee maaliinuu namumti bifaanillee abbaa jifaar fakkaatee maqaa si waamsisuu danda'u. Abdussee kana qabdu ture. Inni haaftonni nu keessatti guddatti aggaaroo ebeluu jimmaa ebeluu minaaminiyyee jedha nama arrabsitu kun qulqulleeffamuu qabdi jimmaa keessatti jedha maaloo ijoolleen jimmaa Oromoo qulqulluun falmii kana gadi jabeessaatii warra nu keessatti guddatee maqaa nu balleessu kana qulqulleessuu qabna siniin jedha dhugaa dubbachuuf baay'ee rakkanna qulqulleessuu qabna abbaa jifaar rabbiin nama jannataa ta'u ijoolleen jimmaa bar amala qabeessa jechi isaanii afaan keessaa ba'u wallahi jecha bareedaa. Yoo hammeenya jettee nu hammeenya siin deebisanii bar tokko akkuma ati ta'e ta'uun oolu wallahi keessatti jira bitaa. No kanna waa tokko siimu tokko dhufee maqaa jimmaatiin yookiin yaa aggaaroo lij yeedadoo lij maaloo lij jedhee si arrabsa taanaan achumaan eenyuun dhayxaa warra dura abbaan jifaar lafa kennanii fi sangaa qochisiifataa turan bunatti akaafaa ture warra jaruma bira dhaqe malee Oromoon jimmaa safuu beekaa ijoollee akka Abdussee jaalala beektu kolfisiisu taphachuu fedhu malee jimmaan ijoolleen bashaashni Oromoo qulqulluu jimmaan keessaa nama arrabsitu afaan baddu tokko jiru. Nooruu yaa ilma koo kabajni manaa kaa yaa ilma koo waliin jedha uummanni keenya. Uummanni jimma uummata safuu beeku. Uummata nama kabaju. Ofii lafa taa'ee siree irratti teessisuudha. Barcuma irratti teessisu uummanni jimmaa malee nama arrabsu tokko hin argitu ijoollee jimmaa warra dhugaadhaan ijoollee sanyii mootii ijoollee abbaa jifaar taati. Dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa xiqqoo jechuun jimmaadha. Sabaaf sablammoota 78 wa Itoophiyaa jiran keessa jimmaan keessa namni dhabame hin jiru. Afaan Oromoo baratanii nu wajjin barumsa baratu. Kan jara keessaas kan safuu akka Oromootti safuu eeggatee kabajaan jiraatu kumaatama jira ijoolluma warra akkasii ta'e. Gin kan amma dhiigaan Oromoo qulqulluun ta'in walaamoon adda addaa kun Oromoo maqaa balleessuuf jimmaan keessa taa'e nama arrabsu. Akkas. Nuti ijoolleen sanyii mootii jaalala malee takkaa nama arrabsine hin beenu ganda namaan toyinu namaan xiqqeessinu. Kanaaf gaafa jimmaan keessaa namni kabaja qabu tokko namni nama jaallatu tokko argite kun kana mucaa abbaa jifaar jedhiitii jala murii ilaalladhu. Ilaannoon isa Oromoo qulqulluufa kan jimmaa safuu qabu jedhu
Gaafa tokko jimmaan keessaa maqaa jimmaa qabatee si arrabse hoo? Inni on isa guddifachaa jimmatti sangaa eegaa ture sana jedhe. Seefu godhadha achumatti. Adda baafatta jechuudha. Kanaaf ijoollee safuu qabdu, ijoollee sanyii mootii baay'ee sin jaallanna ijoollee abbaa jifaar. Warri kaan immoo rabbiin egaa bakka bakkatti nu adeebisu gaafa Oromoon sirriitti abbaa biyyaa taate waliif teenya akkasiin kabaja godhattanii teessan isin goonaaf shira. Dhugaan isiniin jedha. Ingilchina of keessa. Kennuu koo gaafa kolfitu immoo onneen ta'a nama jedha maal isaa laa ilaaha illallah. Wayyoo. Wayyoo. Maana taphachiista barabdute wallaahi fakkaana gooti. Numeerisii wayyaa minaamin. Warri numeerisii wayyaa. Qaatatti koomantuma tokko kana irra deddeebi'ee barreessa numeer kennaan kan numeeri tabduusee daawwan jedha. Maa rabbii jedhaa irra deddeebi'ee barreessa wallaahi. Maa harkisa lukkuu Abduuseen maal balleesse xayyiif nama jaalatin jedhee nama jibbi jedhee Abduuseen miskii wallaahi duraanis gaafa rakkoo san keessa jiru abshir nama naan ammas akkas malee ekelee jaalladhu ekelee jibbinaan hin jenne wallaahi. Yaa. Ammaan kannaa kana kan inni injifachuu danda'u dirqiidhaan ebeluun dhiisina jaalladhuudhaan otoo hin taane itti siqee jaalala kenneef yoo jaalalli koo kun itti tole isin iyyuu ofii isiitiin otuu an dirqiidhaan kottuu hin jedhin ofiin jaalalatti amantee dhufti jaalala nama fida malee ebeluun dhiisina jaalladhu abdussee dhiisi ebeluun jaalladhuun hin jaalalli ta'u hin jiru jaalalli haasaadha wal hubachuudha walitti siquudha wal baruurraan jaalalli dhufa malee otuu wal hin beekin ebeluun dhiisi ebelutti heerumi hin jaalalan ta'u miira keessa galtanii abdusseen hin sobaa abdussee akkanan ta'ini jechuun anaaf kennaa walirraa fageechuu yoo akkam ta'e hin dandeessan. Inni የፍቅር ሰው ነኝ abbaan fedhe jaalalaan xap godheetanin aankoo godhachuun hin danda'an. Jaalalatti nama na ofitti amanamummaan qaba sodaa nama tokko hin qabuun. Fikir yaa shannifaal. Kanaaf kennaa atis konfidensii kan kee ofitti amanamummaa kee isa durii caala jabeeffadhu. Abbaa feete caaltaati laata. Dhugaan si himaami. Abbaa feete shamarran tiiktookii kanarratti kumaamatama argaa oollaami. Warra achi garagalee hudduu dannasu warra isboonjii hudduu keessa kaa'ate maal jedhu caalaa kan akka kee kabajamtee uffattee naamusaan teessu dhibba caalta. Abbaa fedha caalta nuti kan akkanaa feena dhugaan siima. Nuti amma dhiironni hagam duuriyyee taanee rabbashnee maal suutii adda addaa keessa yoo jiran shamarran akkamii fuuchuu feetaa yoo nuun jedhan shamarran namni itti hin bu'in shamarran naamusa sii eeggattu shamarran hudduu sii tiiktookii irra nama argisiifne fuuchuu feena malee shamarran asirra akka feete taatu warabbal kaaba dhiirri duuriyyeen akkamii muka gogaan tuquun hin jaallatu. Hadhumatti dabbaramuudhaaf hadhuma wajjin hin tinechuuf achi garagalii hudduu kee akkam bareeda yeroo dannatu jedhee ilaala maal bultiif hin barbaadu namni. Kan bultiif barbaadamtu shamarra of kabajjee naamusa sii eeggattee adaba godhattee teessu baatiriidhaan guyyaa aduu keessa barbaadee fuuchuu barbaada duuriyyeen akkamii. Kanaaf kennaa abbaa feete caaltaa nuti shamara kabajaa qabdu jaalanna. Kanaafuu manni guutuun kennaa koo siin jedha. Otuu shamarran meeqa asirra jirtu? Malee shamarranis dhabamtee miti. Shamarran qaqqaaliin akka keetti akka nuu jabaachatu moo jabaattee oomishuu qabda amala kee kanaan. Shamarran waa tokkoon isinidha maana qubna garatti gaafa seennu. Bultii barbaaddu yoo ta'e akka namni isin jaallatu barbaaddu yoo ta'e yoo dhugumaan jaalala dhugaa akka namni isiniif kennu barbaaddan naamusa godhadha. Tiiktookii kanarratti adaba godhadha. Yebeelli juhunu. Nuti ofiin isin barbaanne isin duuka fiigne gaafii jaalalaa isinii dhiyeessina gaafa sana. Yooti of rakabsiiftee asiifachii akka namni si arguudhaaf muuza quncifamee gabaatti bahe namni hin bitu bar. Tifiisasa irra teessii waa meeqate irra taa'aa oola waan ta'eef. Namni muuza kan fedhu muuza bilchaattee cidii keessa jirtu urgooftee ammallee dhayxee irraa quncifamtee tisiifne irra taa'in fedha malee. Kana asirratti hudduu argisiisee akkana jedhee harma banee akkana jedhee of mul'isee rifeensa isaa mul'isu kana tisiifne irra taa'aa oola kumaatamaan. Eenyu nyaata? Shamarran cidii keessatti urgooftee bilchaatte sana ta'a. Dhugaan isin hima. Kanaaf anammaa abdusseen kennaa nama adabattee taa'u jirti wanti isin hudduu argisiiftu wayiin jira asirra taa'u. Hangaruu gaafii jaalala waa meeqa naasa'u jira. Dhiira meeqatu kennuu koo jedhaa jira. Waan siin naamusa qabduuf malee otuu kennaa nama achi garagaltee dannaftee kana jiraatte namumti kennaa koo sin fuudha minaamin jedhuuf hin jiru. Hedduu bareedda wayinee hudduu kee minaamin jedha malee bultiidhaaf kennaa koo bareedduu koo ata akkanaan jedhu. Namni kan inni bultiif gaafatu shamarran of kabajje, shamarran naamusa eeggatte, shamarran of kabajjee of satartee eenyummaa isheerratti jabaattee kabaja ofii qabdu namni meeqa kufee ka'ee
kan ofii godhachuudhaaf cingama dhugaan isinima. Yaada No, bareedaa Abdus, wallahi qoosaa fi wallahi. yaada bareedaadha galatoomsuudha. Namni of kabajuun kabaja namaaf godha siigalee gaafa nama kabajje akkuma of kabajjeetti gaafa of kabajjee dubartummaa kee dhiirummaa kee dhiirri aadis jalqabbar dhiirra ammaa fi bushaa'u dhiirra ammaa fi qullaa deemu wallaahi inni yoomillee fataa kan jedhe si jalqabban barbaade filatee fuudha. Kanaaf nus dubartummaa keenya kabachiisuun dirqama wallaahi dhuga. Wallahi akkasii kennaa koo ati laalamma yeroo laayivii irraa baatellee of hin cinqin. Waan dubbisan yoo jiraate waan bultii keetiif kara fuulduraatti si fayyadu irratti xiyyeeffannoo kee godhi. Cinqii koomintii namni sii barreessu bakka adda addaa dhaqxee waa laaluun sammuu kan kee biizii of hin godhin. Amma yeroo laayivii cuftee kaate amma bituu irratti yeroo qabduuf bashannan deeme dalagaa kee yeroo fixxee waan si fayyadu. Suutanatti siiqee maqaa isaas natti hime. Nabaruu barbaanna maqaan koo ibliisii maqaan koo kan biraa abbaa gammachiisi. Fata jechuun seenaan bakka deemtu dhiisi. Akkinni hiisu jedhee nanuu mana rabbii jechaaf gochisaallee yoo na raase qalbii. Ibliisis naan jedhee atuu dargaggeessa takka fataa jettee ta'uu hubachuu dandeessa. Fata jechuun seenaan saahiba koo ta'ii salaata kee dhiisi wajji deemnaa ka'ii. Zinaas dabalatee kan shiishaa fi kamrii natu harkaa qaba kan hundaatu amrii. Yeroo gabaabdutti haala si mijeessa baasii tokko malee anatu si geessa abshiir saahiba koo jechuun na jabeessa.